naameti sijjeeseetiin qaama nageenya aanaa biraatiin sijjeeseetiin shaneedhaatu hojjetaa keenya tokko nurraa ajjeesee jee ililli kaayee si awwaalaa siiboo yaanaan jee jechuudha. Guyyaa kaleentanaa qophii caayaa gubbarratti gaa rakkoo isarra geessee karaa foddaa TV OBN dhaatiin daawwannee ture achirratti gaa ibsii obboleessi keenya hime rakkoo isarra geessee fi akkasumatti illee nageenya isaa barbaada magaalaa Dirree Dhawaa akka jiru. Innimtuu eessa jiraam? Ani ana jiratti hin beeka. Amma sodaachifameera, doorsifameera, na hordofaa jedhee Dirree Dhawaatti galeera. Eenyu kan sodaachisa? Bulchiinsa keessan. Nutis gaa magaalaa Dirree Dhawaa akka jiru eega beeknee iyyaafannee si wajjin jirraa jechuudhaaf har'aan tana isa barbaanne mee obboleessa kiyya Umar haala kamiin as dhufuu dandeesse? Haala inni itti as dhufuu danda'e qophiin caayaa Oromiyaa ta'uu biyyanii aanaa keenya dhuftee yeroodhaan na dubbisanii yaada kan nurraa barbaade kantiibaan milishaanatti ergee milishaa ayyaamaa jee odumoo biyyanii qarratu jiru qophiin caayaa qarratu jirtu achi dura qabanii na hirkisanii sababa sanirraa asirratti rakkoo si mudataa dirree bakka rakkoon hin jirre san dirreetti namni maas godhuu danda'u hin jiru dirreera deemii janii fuudhanii achiin na gaggeessanii jechuudha hojjettoonni OBN. Tole. Tiraanispoortii illee kiyya isaaniitiif hafteeti ayyaantuu tajaajamtu dhugatti obboleettii gara laaftuudha gara laafeessa namaati baay'ee itti dhagamtee fuutee bakka hanga magaalaa Calaqqoo na fidanii makiinuma isaaniitiin akkasiin makiinaa uummataa keessa naqanii na jalaa deebi'an jechuu isaan. Akkasitti qophiin san halee galgala dabartee jechuudha. Guyyaa meeqa eega Dirree Dhawaa dhufte? Guyyaa Jimmataatiin dhufe. Duuba Jimmataa fi asittuun tole eegaa dhuftee rakkoon takka illee sirra geessee ni beekti? rakkoon takka narra hin geenye magaalaa Kadir Jawaar bulchuu irratti rakkoon narra geessi jeetis ijaanne rakkoo takkaas hin agarre jechuudha. Bilisummaan hin jiraachaa jira. Hoggansummaan kun badhaadhinaa kunu amma badhaadhina inni jedhamu kunu Kadir Jawaar raguu jan badhaadhina akkasitti ibsuu qaba namni. Mootummaan isaatu badhaadhina waan jedhamu tokko. Faarsuudhaafis otoo hin jeenan waan keessa qiyyana jiru jechuudha. Waan namni faarsinaan jiru takkaa faarseetis hin beeku waan itti amananii dubbadda. Tanaan qoftiin osoo hin taane Kadir Jawaar fakkeenya namni isa silaa fudhatee gaarii hoggantoonni badhaadhinaa keenya jechuudha. Kan godinaalee keessa jiru keessaafuu tokko tokko jechuudha. Tokko tokko kanneen nagarree hawaasa isaa gabbu'ee hojjechuu fi dhiisee dhimma dhuunfaa jala deemu namoonni akkasiisan ibsirreessuu qabanii. Ibsirreessuu qaban. Hoggantoota akka isaanii hoggantoota biyya hogganan akka muummicha ministeeraa akka Kadir Jawaarirraa kantiibaa Dirree Dhawaa akkasumas akka mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis akka isaaf fakkeenya fudhachuudhaan. Fakkeenya fudhachuudha qabanii. Miskiilleen jara aanaarra jiru warra tokko nama hundaame namni hojjetu hedduu jira uummata isaatii quuqamee hojjetu. Kana keessa garuu paarsantii 100 akkas jechuun hin dandeenyu. Fattashtee jeroota akkanaa kana bulchituun teenyata godinaati illee gara laafeetti dheessi illee tarkaanfii warra fudhattee gaariidhaan jedhee adde miskii Adde miskii dhalattuu